Namoonni keenya kan furdina fayya qabeessa furdachuu barbaadanis tahee namoonni yeroo hedduu nyaata isaan dhorgu lubbuu cufee haala salphaa ta'eef karaa salphaa taheen wantoota naannoo fi mana keenya keessatti maallaqa salphaan argamuu danda'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo warroon amantii biraa qabdanis baga jiraatan isin jedha. Har'a kan hin qabadhee dhufee kuno gabaa akkuma bayadheen yookiin ammoo meeshaalee mana qorichaa akkuma qopheeffadheen wantoota bibbitadhe feestaalaan qabadhee dhufe. Yeroo hedduu jechuudha namoonni kan nama qeequ meelutti mul'isi maali jedhan. Dhugaa rabbii jechuudha namoonni firii midhaan akkanaa kana biyya keessatti hin beeyne gaafii itti tahee namoonni tokko subscribeing guddifachuu fi akkas ilaalcha akkasitti mul'ata. Wantoota akkanaa kanneen irraa osoo qalbii keenya qulqulleessinee yookiin ammoo subscribe hin godhina namoonni akkasii isiniin jedha. Maatii fi jaalatamtoota fi kabajamtoonni Razaan Oroo warroonni fayyadamtanii faayidaa irraa argattaniif akkasuma ammoo warri ammatti hojjetachuun isinii hin danda'amne garuu na jajjabeessuun akkasuma booda irraa fayyadama jettanii irraa barataa jirtan. Anis waa beekee osoo hin tahin waan tokko isin barsiisuu fi kunoo har'as qabadhee dhufee jira. Gaafii hedduudha namoonni keenya waan kanaan kan saaxilamanii fi kan rakkatan. Kanaaf hundi keessan kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya isin jaaladha isin kabaja. Naa galatoomaa isiniin jedha. Kan isitti argitan kunniin guutuun isaa meeshaaleedha. Meeshaalee yoo jennu waan nyaatamu akka fakkeenyatti inni kuni ataraadha. Ataraa adii namoonni hin beeyne hin jiru akkasuma talbaan jira isiniin jedha. Talbaa namni hin beeyne hin jiru. Talbaan qaama keenya laaffisuufis tahee bareechisuuf faayidaa guddaa kan qabu. Boloqqeenis ni jira, absuudaan hin jira, haayisaan hin jira. Maal isiniin jechuu danda'are waan hedduutu jira. Shumburaan hin jira. Midhaan kana keessatti eessaa bitta warri jettanii gaafii isinitti tahee ani kabitu amma jechuudha biyya ambaa keessatti axxaarrallee hin jira markaza adda addallee hin jira. Isinii galee axxaarrallee hin bitadha garuu dhugaa dubbachuu fi yoo natti himi jettanii ka axxaarraa sanii yoo nama sirri beeku tahee malee ka dabba ka yookiin ammoo ka ture mana gurguraa kana keessa mana qorichaa kana keessatti ka ture nama gurguranii kanaafi haaluma salphaa taheen wantoota amma ani maqaa dha'u kana keessa ka argattan yoo isin danda'ame markaza yookiin ammoo suuqota aramni waan hundarraa bitattu jechuudha. Suuqa dhaqanii meeshaalee adda addaa bitan guutuu isaa bakka of danda'e kanatti kan jirudha jechuudha raddarame. Kanaaf kan asitti amma argaa jirtan loozii ataraa akkasuma ammoo of kolchaa isiniin jedha. Ocholonii akkasuma loozii yookiin ocholoniin tokkoma shumburaa fi simsima kana saliiqa jennee yeroo hedduu irraa dubbannee jirra. Simsima saliiqa namoonni hedduun nuugii ni beeytanii nuugillee ni taha hunda isaanii dhimmisna. Kama fakkeenyatti amma maashinan naqe kun shumburaadha. Shumburaallee haala bareedaa taheen dhimmifne garuu kan isin beekuu qabdan hangamitti dhimmistee hangamitti geessitee yoo kan jettan tahee kan asitti argitan kun ammoo shufaana yookiin ammoo harcee haayisaa shoorbaa ummanni biyya arabaa waan jiruuf arabni nyaata godhatu san jechuudha. Kana jechuun isinii gala shoorbaa shufaana jedhanii asiin dura waa'ee shoorbaa Afrikaan qopheessuu haayisaa irra dubbadheellee jira hojjadheellee jira daakamaadha waan ta'eef akka kikkii yookiin akka cafallaqamaa jira. Isa kanallee ifadhee jechuudha haala salphaa taheen hunda isaa daraddaree sanirraa namoonni kana hin dandeenye haala kanaan bituu maal godhuu qabdanii daakamaa bitachuu dandeettan. Fakkeenyaaf akka fakkeenyatti ataraa daakamaa bitamuu hin danda'a jechuudha. Biyya Arabaa keessatti ataraan shumburaan akkasuma ammoo haayisaan shufaana jedhamee haala isinitti himu kanaan gurgurama. Shumburaan ammoo hummus jedhama. Ataraan ammoo sooyaa jedhama. Walumaa galatti sooyaa maxxuun hummus maxxuun hummus jechuun shumburaa jechuudha. Akka isinii galuuf hummus maxxuun sooyaa maxxuun bizirkittaa au kamaan wantoota jechuun amma walitti daakaa jiru kana simsim dhiifama of kolcha shufaan shoorbat shufaan kanneen jechuudha. Yoo namoonni isin danda'ame looza suudaaniyaan hedduu bareedaadha jechuudha. Loozii suudaanii haala kanaan salphaa taheen bitattanii loozii suudaanii namoonni karaa hedduu chokoleetii nostellaa wantoonni akkanaa kunniin hin jira hunda isaa amma jechuudha kan hanga ammaatitti hojjetaara hunda isaatu isne
daakaa jirra jechuudha. Wantoota hedduu absuu dandeetti dabalee an kana keessatti akkasuma mootuyyuu na of kolchaasiniin jedha. Shamarallee itti dabalee kana jechuun shamara absuudha wantoota akkana hedduu fayya qabeessaa fi faayidaa kan qabudha. Kun akkuma sitti argitan kana hundaa waliin naqaa jira. Namoonni dhuguu qofa barbaadan jechuudha. Sukkaarallee ammuma itti gootanii aanan harcallee itti godhuu ni dandeettanii. Kun hundi firdii miti. Kan isin waliin godhuu qabdan harcee shumburaa, harcee ataraa, harcee haayisaa yookiin ammoo shufaana shorba xaasan jiru haa ta'u laastikiin jiru haa ta'u gurguddaan jira asin dura hojjadhee jira isa bittanii isa baay'istanii daayitanii kana hundayyuu talbaa itti gootanii loozii itti gootanii sukkaara itti naqaa jira amma jechuudha. Sukkaara itti gootanii akka bifa muuqii namni muuqii hin beeyne hin jiru yookiin bifa bulluqaatiin akkasuma mootuyyuu bifa niskaafatiin aanan niidollee haga takka bittanii itti gootanii namni furdina saffisaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti bareedee furdachuu barbaadu fi akkasuma mootuyyuu qaama ofii fayya qabeessa kan lafti martuun kan dhiigni hir'ate kan hir'inni adda addaatii fi rakkoolee viitaaminoota fi albuudonni qaama isaa keessaa dhumate jechuudha. Haala kanaan waliin yoo hin geenne sababa ho'aa ta'eef kun hin jajjabaataa wanni akka loozii guutuun isaa waan kurfaa godhatuu fi hiiknaa jechuudha. Haala kanaan namoonni furdinaa fayya qabeessa sirriitti jechuu ji'a 2 keessatti taa'aa baasuu barbaadu akkasuma boqoo isaanii baasuu barbaadu Nutellaa kana chokolaataa kana namni hin beeyne hin jiru. Itti aanee haliib Nestellaa jedhaniin aanan Nestellaan kunii fi Nutellaan kuni bu'aa hedduu kan qabuu fi furdina keenya irratti baay'ee fayya qabeessa kan tahe jechuudha. Garuu ji'a 2 ol nyaatamuu hin qabu. Kun daa'ima Nutellaa fi akkasuma Nestellaa walitti jechuudha. Haaluma akkuma micciirratitti walitti kan maynu isa kana namaaf hojjetaa jira. Ofiif osoo hin tahin kaasatan dhugaa himuuf jecha ani maashaallah tabarakallah yeroo yuutuubii banisan hedduu yuutuubiin laffaatii hedduu kan qabuu fi dadhabbii hedduu kan qabu. Jiddumaani Nutellaa kana kan itti godhannu maankaa 2 sinii galee daa'ima maankaa tokko firdii miti daa'ima hin arganne taanaan hin dhiisa. Nutellaa chokolaataa jechuun chokolaataan boodaraalleen hin ta'a. Sinii galee mootu Nestellaa kanallee maankaa 2 3 akkasuma mootuyyuu xiqqaan isaa hin jira bittanii jechuudha. Jiddu galeessa ka tahe Saudi Arabiyaa keessatti riyaala 8 isa kana bittanii waliin laayixanii haala akka amman argee kanatti waliin geettanii achi yeroo nyaatan nyaata 3 irrattuyyuu dhiyeeffatan jechuu nyaata wajjin. Barbaadan ciree keessan sandawiish adda addaa wajjin nyaatanii barbaadan irbaata keessan nyaata galgala sandawiish adda addaa wajjin nyaatanii yoo barbaadan nyaata 3 irrattuyyuu ji'a 2 nyaatanii ji'a 2 keessatti ji'a 15 keessa jijjiiramanii argitanii ji'a keessa jijjiiramanii argitanii ji'a 2tti yoo qaamni keessan namni sirriitti baay'ee qal'aa taatan hin furdatin haala kanaan firiijii kaattan jechuudha. Laastikiin nayitanii firiijii jechuun tallaajaa jechuudha. Namoonni keenya akkuma beeynu akka anaa ijoolleen teennaa nu baadiyyaa dhalannee waan guddannee fi tallaajaa qofaan beeyna jechuudha. Biyya keenyatti waan baay'inaan baadiyyaa keessa hin jirreef firiijii jechuun tallaajaa jechuudha. Anis akkuma keessan homaa hin beeku wama beekuu fi wama akkanaa kana wal yaadachiisuu irraa tallaajaa kaatanii yookiin firiijii keessan kaatanii fireezaraa miti ammallee gubbaa katajjii godhu san hin keettanii haala kanaan nyaattan jechuudha. Itti aansuun abishii qopheeffatan namoonni hedduun abishiin hin ajaa'iba. Abishii ajaa'uu isaa jambii kaayadhu yookiin ammoo cinaa kan kee kaayi ka urgeennaa itti deebita. Akkaataa itti urgeeffannuu fi akkaataa itti tolfannu akkaataa qaama keenyatti bareechifannu akka ajaa'ibaa kana barsiisee jira karaa aadaatiin jechuudha. Kan yeroo hunda dhabdee hin rakkanne. Abishii maankaa tokko fuutee dhiitee bishaan burcuqqoo tokkootitti qonfudii firii 3 keessa buuftee haala kanaan galgala bulchita. Ganama ol kaatee yoo barbaadde daa'ima yoo barbaadde sukkaaratti gootee bishaan isaa jiraa jalaan dhimbiibdee bismillah jettee garaa keetti gadhuudha garaa qullatti jechuudha. Kanaaf namoonni qaama bareedaa baasuu barbaadanii fi akkasuma lubbuun keessan nyaanni akka isinii baadamu jechuudha. Nyaata isin dide haala kanaan fayyadamtanii dhugaa rabbii jechuudha. Faayidaa ajaa'ibaa kanaa fi akkasuma mootuyyuu bareedina miidhagina ajaa'ibaa kana bareeduu dandeettan. Inni kun daa'imman xixiqqoo waggaa 2 hin taha abbaa manaa jaarsaa hin taha dhiiraa fi dubartii manguddoo manxiqqoo walumaa galatti shamarran keenya qofa osoo hin tahin humna namaa jabeessuu qaama namaa bareechisuu fi akkasuma martoo hir'ina viitaaminoota fi albuudota adda addaatii fi qaamni keenya akka haaroomu yoo jedhu daa'ima ta'a isinii jechuutti hin jiru. Namoonni tokko tokko ilaalcha addaa fudhatanii qaama keenya wantoota qaama keenya keessaa dadhabantu jira isaan kan haaromsa. Itti aansuun ammoo shunfaa kana yookiin shunfee yeroo hedduu barsiisee jira. Namoonni biyya Arabaa keessa jirtan timira firii 3 fuudhaa shunfaa firii keessaa baasaa timira shunfaa keessan naqaati ganamaa fi galgala firii 3 nyaadha bismillah jedha. Arguuf teettan namoonni biyya jirtan timira argachuu hin dandeenye shunfaa kana fuudhaa bishaaniin dhugaa yookiin ammoo bishaanitti naqaa shunfaa maanka takkitti jiraa isaa daakamaa miti kan isinii galuu qabu guyyatti yeroo
lama yookiin tokko fayyadama. Hangi isin fayyadamtan guyyaa 15 qofa. Warroonni bishaan waliin dhuudan biyya keessa jiraatanii biyya alaa jiraatanii guyyaa 15 yoo immoo har'a dhuudanii boru kan hin dhuune tahe guyyaa tokko jidduu ooltanii kan fayyadamtan tahe ji'a tokko jechuudha. Kanaaf hundi keessa walitti dhaabdanii guyyaa 15 qofa dhuudanii yoo dhiistan nyaata lubbuu nyaataa isinii banaa mataa dhukkubbii fi dadhabbii dhayannaa onnee fi qulqullina qaama keenya guutuu keessa tiruu somba wantoota hedduu jechuudha. Qaama keenya gara gogiinsa bowwoo ija yookiin budaa isa jedhamu sa ciccitiinsa rifeensaa bubuqqaa'insaa fi caccabiinsa kottee keenya waan hedduuf jechuudha. Kana himee fixuu hin danda'u. Kanaaf warroonni chaanaala kiyyaaf haaraya taatan yoo viidiyoo jaalattan qofa subscribe godha. Yoo hin jaalanne nagahatti dhiisaa hin dadhabinaa hin laalina. Warroonni maatii koo taatan qaqqaalii fi gaggaariin na jajjabeessaa jirtan natti hin aarre koomantii na gaafattanii akka hin dadhabbii qabu akka hin biizii ta'e viidiyoo isinii hojjechuu hin dandeenye abdiin si eegganna jettan ammas anillee rabbiin haa gargaaru isin jaalladha isin qaba rabbi gaditti isin abdadha. Viidiyoo waa'ee kaltuffaa irratti guyyaan hin geenne obsaan na eeggadhaa isiniin jedha ganaa guyyaan